Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garaa garaa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garaa garaa muddee 18,2021 giddugala Oromiyaa bakkoota akka naannawaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo Oromiyaa kanneen akka Bishooftuu, Adaamaa, Amboo, Naqamtee, Walancitiif Fiichee keessatti ganamarraa jalqabee waraana mootummaa Bilxiginnaaf humna addaa naannoo Oromiyaa haleelaa turuu beeksisee jira. Haleellaa kana hordofee waraana mootummaa irra miidhaa jabaan ga'uu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaa garaa naannawaa Finfinnee iddoo Tulluu Diimtuu jedhamtutti ammoo lola jabaa geggeessaa jiruun bakka kana waraana mootummaa irraa qulqulleessee dhuunfachuuf qarqararra jiraachuu ifoomseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa muddee 19,2021 Wallagga lixaa Ona Baabboo Gambeeliif naannoo isheetti haleellaa waraana Bilxiginnaa irratti raawwateen naannoo Shimal Tokkee jedhamu keessaa waraanni Abiyyi Ahmed yeroo qulqulleessu waraanni Abiyyi Ahmed magaalaa Baabboo Gambeelitti ol baqachuun mirkanaa'ee jira. Yeroo ammaa kanas waraanni bilisummaa Oromoo Ona Baabboo Gambeel waraana mootummaa Bilxiginnaa garasitti baqate haleeluuf naannoo sana marsee jiraachuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko Shinnigaaf himeera. Oduu birootiin waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaa garaa keessatti miseensota haaraa leenjii waraanaaf siyaasaa fudhatan eebbisaa jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa muddee 18,2021 humna jajjabee haaraa eebbisiisuun dirqamaa bobbaasuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa Shaggar kaleessa jechuun muddee 19,2021 miseensota haaraa leenjisee ture bakka uummanni kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti eebbisiisuun gara dirree falmaatti